bu'uura dubbii waaqaa qabamu hin qabu. Isa jedhu ilaalla jechuudha. Waldaan maal godhaa turte? Maaliifis godhaa turte waan jedhu. Hubannaa maaliirraa waldaan godhaa turte kan jedhu. Gabaabdumatti to be fair enough ilaalchota gurguddaa lama jira. Warra daa'imman cuuphuun sirrii miti jedhanii amananuu fi warra daa'imman cuuphuun sirrii jedhanii amananuu. Pedobaptist and the Credo Baptist jedhanii waamna. Warri daa'imman cuuphuu sirrii jedhanii amanan kan akka kiyyaa barsiisi daa'imman cuuphuu barsiisa ergamootaatii fi barsiisa waldaarraa dhufe kanaafuu sirrii jedhanii amanu jechuudha. Abbootii waldaa yoo ilaalle tarii yeroo biraa sekshinii biraatiin ilaaluu dandeenya. I think Iranius nama jedhanu natti fakkaata. Maal jedhe Kiristoos daa'imaafis du'e. Nama hundaa du'e. Kiristoos daa'imaaf beebiif xixiqqootaaf gurguddootaaf jaarsaaf jaartiif nama hundaa du'e Kiristoos. Kanaaf there is no reason ayyaana Kiristoos karaa cuuphaa kennu cubbuu dhiquu haa ta'u Kiristoos uffachuu haa ta'u foon dullacha kana moofaa kana ijjeesuu haa ta'u isa kana daa'imman irraa wanni bilookki nu godhisiisu giraawundiin hin jiru. Because Christ died for everyone, not just for adult believers. Okay? Bu'uura seenaa waldaa yeroo ilaalle jaarraa sadaffaarra kaasee haga jaarraa 16ffaatti mormiin hin turre. It's a universal practice daa'ima cuuphuu. Kana kun seena literal seena waldaa waan ta'e. Asirraa amma critical gaaffiin gaafachuu dandeenyu. Okay, kuni dhugaadha seenaadha. Jaarraa sadaffaa kaasee literature waldaa literature seenaa waldaa namni ilaale kamiyyuu walitti gala jechuudha. It's a universal practice. But the question is wanni kun dhuguma shaakala roongii ta'ee shaakala baayibilii alaa shaakala dubbii waaqaatti hafuura waaqayyo contradict godhu waggoota kanaaf argite waggoota like waggoota 1300 fi waldaan shaakalte jenne we have to critically evaluate it. Hamma kana mara dogoggora waldaan shaakalti yoo ta'e waldaan lost ta'ee turte jechuudha. Okay? Angaruu akkasitti amala. Okay? Fakkeenyaaf protestant amma protestant evangelical jennee warri waamamnu kuni hundeen kenna eessa reformation irraa ka'a jechuudha. Reformation kakkaase protestant kakkaase eenyufaa Luther faa jechuudha. Luther Zwingli faa jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessa namni kafayyu amantiif ayyaana waaqayyootiin sola fide sola gracia sola scriptura jedhanii warri kun challenge shaakala ture godhanii because medieval prayed irratti rakka guddaa ture waldaa dhagitee wangeela kana gurguruu indulgency adda addaa jira cubbuun keeti akkasirraa onnoo ta'uuf fira kee fa'aa fi horii guddaa kennitee isaan immoo Gracie meritii namoota qulqulloota kanaan dura du'anii access godhanii karaa ginjaabeetii waldaatiin cubbuun waan baay'eetu there are a lot of indulgency ture jechuudha. Isa kana mormanii Luther fa'aa protestantii yookiin amantii amanurra dhaabbanne kun baay'ee jechuudha. Luther mataa isaa garuu nama daa'imummaa cuuphame akkasi daa'ima cuuphuun akkasuma daa'ima cuuphuun sirrii jedhee itti fufe jechuudha. Shaakala kaatolikiin geggeessan gara 7 keessa Luther maal godhee shrink godhee gara 3 akkasitti deebise jechuudha. Garuu cuuphaa fi dhiibbaati qulqulluun sirriidha bu'uura dubbii waaqaa qaba hooliidha jedhanii bifa saniin itti fufee agardhaatti waldaan makaana Yesuus yookiin Lutheraan hin shaakalla. Okay. So yoo shaakalli kun sirrii hin taane warri akka Maartin Luuterii warri baayibilii kana organize godhee nu barreesse kun argitee baayibilii amma protestaantiin qaddu 66 compile namoonni godhanii orderii isaa dabalatee ka godhan warra akka Maartin Luuterii jechuudha. Groundii maaniirra dhaabbanne warra kana criticize akka goonu
baay'ee rakkisaadha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Ayyaana isa darbaa Waaqayyo nuu kennee goone, mul'ata isa darbaa Waaqayyo nuu kennee goone, bu'uura dubbii Waaqaatiin chaalenjii goone rakkoon qaba. Garuu lafumaa ka'ee namni hubannaa dubbii Waaqaa lagasi bal'aa hin qabne yoo dubbatu tarii hubannuma dhabuurraa seenaallee wallaaluurraa ka'uu danda'a. Kana ayyaana walii extend gochuu malee wanni biraa godhan hin jiru. Kanaafi kuni akkas ture. Tertullian nama jedhamu qofatti daa'imi ido ture, daa'ima cuuphuun kun ido ture yaada jedhu argumentii kaase. Inni wanni inni irraa kaase cuuphaan daa'immaanii invalidii jechuu osoo hin taane daa'imni kun daa'imummaa yoo cuuphame cubbuu deebi'ee hojjate cuuphaa al tokko waan ta'eefi rakkoo ta'a. Kanaaf gara dulloomaatti ido cuuphame waan jedhu argumentii akkasii kaasa because he fear God a lot. Inni mata duree biraa. Kanaaf daa'imni argumentii kuni daa'imni akka nama kamiyyuu cubbuu qabaniidha. Roomaa irratti maan jedha Roomaa 5:12 natti fakkaata. Sababa Addaamii cubbuun dhala namaa hundumarraa dhaqqabe. Dhalli namaa hundi mootummaa cubbuu jala gale dubbiin Waaqaa jedha. Roomaa 3:21 natti fakkaata. Hundinuu cubbuu hojjaniiran ulfinni Waaqayyo irraa hir'ateera. No exception hundinuu xiqqaa guddaa jechuudha. Kanaafi cuuphaan namoota kanaaf hin barbaachisa because cuuphaan cubbuu dhiqa waan jenneef. Cuuphaa hojii ayyaana Waaqayyooti, hojii namaatii miti jedhee amana kuni ani asi jira. Alright, obboleewwan keenya warri immoo cuuphaanii simbooliidha. Yookiin ka cuuphamuu qabu nama beekee amanee sagalee dhaga'ee Kiristoos na fayyisa jedhee konfees godhee dubbate qofa ta'uu qaba. Daa'imni hin beeku waan ta'eef kanaafuu hin cuuphamuudha jedha. Argumentii isaanii maal? Barsiisa ergamootaa hin turreedha. Okay? Kanarraa akka ka'e waldaan dogoggorteettii jedhu yookiin gareen tokko hin waldaan kufteetti jedhu. Apotaayis yookiin kufteetti waan hamaa dogoggora biyya lafaa shaakaltee kufteetti. Waldaan jaarraa amma kanaati kufte yeroo jedhan yoo ta'e akkuma jalqabarra kaasee waadaan Kiristoos waldaa galee waldaa kiyyaa hunni seexanaatiif si'ool hin danda'u jedhe suni gaaffii keessa gala jechuudha. Gaaffii keessa gala. Na Waaqayyo immoon God is sovereign God. Waaqayyo yooma Waaqayyo permiidoo shaakaluma dogoggoraallee haa ta'e jennee ilaalle shaakala dogoggoraa jedhee amanuu itti dhunna. Unless God permit this, God is a sovereign God. Karaa hafuura isaa, karaa ayyaana isaa, karaa humna isaa Waaqayyo waan ta'e godhee waldaa isaa protecting godha galee. Kanaafi kuni chaalenjii akkasii itti ka'a jechuudha. Mormiin kun yeroo jalqabaaf yoon jaarraa 16ffaa keessa ka'e jechuudha. Speeshaalii gareen Anabaaptist jedhamu yeroo immerji taanu riformeeshinii yeroo dho'u Maartiin Luuter faa Swingliin faa yeroo jedhanu gareen tokko immoo isaanuma keessaa Anabaaptistiin warruma daa'imummaan cuuphan kanallee deebisanii cuuphuu ka'anii. Jaarraa 16ffaarraa ka'ee yeroo jalqabaatiif daa'ima cuuphuun mormame jechuudha. Kanaaf jaarraa 15f waldaan daa'ima cuuphaa turte jechuudha. Warri jaarraa sanii cuuphamani maal ta'aniiran ka jedhu analyze godhuu qabna. Nuti akka kiristaanotaa we are wise Waaqayyo hubannaa nuu kenna waan ta'eef dhuguma akkami jennee ilaaluu qabna jechuudha. Alright, baay'ee irra dubbadhee kana gabaasee irra tara. Daa'imman amantootaa amma specifically gara daa'imman amantootaa dhunnee gaafan. Daa'imman amantootaa daa'imman kiristaana cuuphamee amane tokko cubbuu qabu gaaffii gaafanna jechuudha. Because asirra confusioniin tokko dhaga'aa turani. We have to make it clear biblically, okay? Daa'imman cubbuu qabu. Kami beekna mallattoo cubbuu isaa. Inni gaaffiin mamii hin qabne ani kan itti amanu daa'imi cubbuu qaba because nama waan ta'aniif addaamirraa waa argamaniif. Addaamirraa waa argamaniif. Nuti yoo amannu hafuura keenna jijjiirame malee namummaa addaamummaan keenna completely badeera jechuudha. Okay, we are sinner at same time we are righteous.
Waaqayyo karaa Kiristoos yeroo nuraal qulqulloota balchoota namummaa kennaan immoo cubbuu qabna xurii qabna jechuudha. Simultaneously justified and a sinner. Akkasii ilaala. Kana dubbiin Waaqaa maan jedha warri daa'imman cuuphanii jedha Roomaa 5:12 faarfannaa 51:5 Roomaa 3:21-23 akkasuma Qorontos 1:15-22 irra sagalee jirurra dhaabbatanii cubbuu qabu daa'imman jedhu jechuudha. Warri kunoo cubbuu qabu garuu cuuphaa hin jedhamne jedha. Argumentiin warra daa'immaa hin cuupnu jedhan kuni specifically jechi daa'ima cuuphi jedhu hin jiru kakuu haaraa keessa ka jedhu. Dhugaa hin jiru. Okay? Hin jiru. Isa kana asitti dubbannee tarree natti fakkaata. Okay. Okay, hin jiru jedhu hin jiruun sirrii hin jiru jechuun hin turre jechuudha garuu ragaan dhabameera fata'a. Tarii jechooti suni yeroo sanin maybe it's even not important. It's a mention gochuun jechuudha. Okay. Kakuu haaraan kun takka akka inni itti barraa'u eventiin ta'e haphee yoo ta'u waan san respond godhuuf correct gochuu fi ergamoonni gooftaa barreessu jechuudha. Fakkeenyaa Qorontos irraa fooniif dhiiga Kiristoos yookiin irbaata qulqulluu maal godhanii ittiin dhuganii ittiin machaanii ittiin caffaranii abbius godhanii maal jira miti istaatisii isaanii ittiin mul'isuuf yeroo itti fayyadamanutti hin barreesseef jechuudha. Maaliidha? Eventii san correct gochuuf ida uummati sun akka saniin behaving godhiniif amma sectioniin sun hin barraa'u jechuudha. Efesooni keessa natti fakkaata fakkeenyaa waa'ee dubartii haguuggachuu qabdi dubartiin dhiira barsiichuun qabdu kan jedhu these letters are event driven important ta'e eventiin ta'e haphee yeroo ta'u waan san correct gochuuf barraa'a. Wantoonni akka sarii yoo jiraannu it's already acceptable. Nami daa'ima isaa nami tokko yoo amanu argitee Kiristoosittuu fidee daa'ima kiyyaa harkarra kaa'inaa kadhadhu yeroo jedhu maatiin ijoollee isaa akka itti laalu already as keessa argina jechuudha. Waa ofii godhe maatiin daa'ima irraa dhoowwu already now ta'uu danda'a jechuudha. Kaalcharii yeroo saniitti maybe daa'imaa fi dubartii lakkaa'an uffataa jechuudha. Cuuphamaneerani maybe they are not counted. Kanaaf jechi akkasii jedhu hin jiru jechuun hin turre jechuu miti because dubbii akkasiin barraa waan ta'eef tariitti dhunneela. Kabiraa warri asitti cuuphamanu jedhu cuuphaan cubbuu dhiqaa jedhanii bu'uura kanaani warri kun immoo amantiin dhuunfaa namni tokko fi baree amanu haal dureedha. Kanaafuu cuuphaan cubbuun dhiqu cuuphaan cubbuun hin dhiqu is mallattoo qofa jedhan jechuudha. Kabiraa ammalleen kakuu haaraa keessatti cuuphi ka jedhu hin jiru abboommiin hin jiru kanaaf hin cuuphnu dubbii waaqaatiin wal faallessaa jechuudha. Warri ammoon mallattoo kakuu haaraati. Kanaafuu daa'imman cuuphu. Mallattoo kakuu haaraa jechuun maal? Nama tokko yoo cuuphamu kiristaana ta'e Kiristoositti dabalama. Kiristoos uffata. Kanaafuu namni kuni cuuphamuun mallattoo kakuu haaraa waan ta'eef akkas ta'uu qaba. So gaaffiin asirra jiru warra kana lamaaniifu daa'imman du'anii abdiin maal qabu? Fakkeenyaa idoo amanin yookiin hin cuuphamin daa'imni tokko yoo miidhame jireenya bara baraa daa'imni kun argachuu fi what is our ground or what is our hope? Jireenyi bara baraa harka Waaqayyooti dhugaa. Garuu namni tokko amanee cuuphamee namni cuuphame tokko kan gooftaa ta'eera jireenya bara baraa qabaata jedhee amanan. That's my hope. That's my belief. Okay. Daa'imni maatii kiristaanaa tokko iddoo miidhame iddoo cuuphamin fi daa'imni azaabaa yookiin nama maatii gooftaa hin ta'in tokko yoo miidhame garaagarummaa isaan gidduu jiru maal? Spiritually. What hope they have. Kanaafi namooti gara biraatiin malee namooti rakkoo sammuu qaban hoo fakkeenyaaf gooftaa Yesuusitti amanaa. Gooftaa Yesuus fayyisaa
jireenya kiyyaa godhee fudhadha ka jedhu hin dandeenye akkamiin cuupta nama kana because asin maan jenneerra amantii dhuunfaa nami confess godhu nami dubbatu intellectually consciously nami godhu tokko maallee nama kaa hin cuunnu jenneerra kanaaf warra rakkoo sammuu qaban disabled intellectually disabled warra ta'anii akkam goona abdii isaanii maal ka jedhu ilaaluu barbaachisaadha. Isa kana yokkana dhugaa waan kana dhugaa kana fudhanne grace waaqayyo limita jechuudha. We're limiting the grace of the law. Okay? But grace is for all. Akkuma nami keessa jiruun ayyaanni waaqayyo nama hundaaf hin ga'a. ለዓለም ሁሉ የሚበቃ ጸጋ ነው እንጂ ለተወሰኑት ግሩፕ ለሚረዱት ብቻ የፈሰሰ ጸጋ አለ ብዬ አላምንም። ገለነ waaqayyo fata. Erga kana jenne waa'ee maatii dhunnaa dheeratteetti haa ta'uti jecha maatii jedhu kana kakuu moofaa keessa yeroo ilaalle because kakuu haaraa keessa nu fayyada waan ta'eef hojii ergamoota uumama 7 irratti waa'ee maatii Nohii yeroo ilaalle Nohii fi maatii isaa guutuun markaba seenanii oolanii jedha. Maatii Abrahaamii yeroo ilaalle waadaa bara baraa waaqayyo Abrahaamii galee maatii isaa hidda dhaloota isaa hunda faana deeme daa'imman kan hin dhalatinu jechuudha abdiin suni. Iyyaasuun maatii yeroo jedhu anaa fi manni kiyya waaqayyo waaqasina isin har'a ka waaqessitan filadha yeroo jedhu anaa fi manni kiyya manni guutuu yeroo amma asirratti Iyyaasuun daa'imma isaallee jedhaara jechuudha. Bu'uura akka nuu ta'uuf because kanarra dhaabbannee jecha maatii guutuu manni guutuun ka jedhu waan hiinnuuf dubbiin waaqa akkas hunduma walitti qannee yoo finne malee versii tokko fudhannee yoo deenne irra akkanna waan ta'eef jechuudha. Bara sanii maatii wanni jedhamu mana wanni jedhamu maali? Daa'imi keessa jiraachuu mala mammala. Amma maatii Abrahaamii yeroo jedhu maatii Nohii yeroo jedhu as keessa waan jechuun daa'ima jira jechuudha. Maatii Iyyaasuu yeroo jedhu manni kiyya yoo jedhu anii fi manni kiyya yeroo jedhu maatii ijoollee dabalachuu mul'isa jechuudha. Baawuu yoo laalle ayyaana Faasigaarraa namni korma hoolaa tokko maatii isaatiif mana tokkoof okay? Mana kana keessa daa'imi hin jiru jennee arguu gochuu hin dandeenyu. Because bara kana keessa daa'ima hin laakkanu, daa'ima maqaan dhaanu, dubartii maqaan dhaanu, kaalcharii miti, aadaa miti. Keessa deebii yoo laalle ijoollee keetti jabeessi ijoollee keetti maan godhe seera waaqayyoo kan ijoollee keetti jabeessi yeroo manatteessu yeroo karaa deemtu yeroo ciittuuf yeroo kaatu maan godhu dubbadhu seera kan eenyutti ijoolletti kun maan mul'isa amantii kana seera kana abboommii kana dhaloota dhaalchisiidha. Eegi yeroo isaa hubachuu danda'u itti himiin jedhu. Barsiisi himi dhaalchisi impart godhi transfer itti godhi jedhaara. Kuni akka dubbii waaqaatti barsiisu jechuudha. Faarfannaa 317 yeroo ilaalle qajeelummaa waaqayyoo hamma ijoolleetti itti fufaa'edha. Dhalanni waaqayyoo ijoollee hamma ijoolleetti qajeelummaa waaqayyoo maatii tokkorraa dhaloota hamma dhalootaatti itti fufa. Kanaafi bifa kanaan waan kana yoo hubanne baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ayyaanni waaqayyoo guddaa waan ta'eef guutee irraa hafa maatii hunda hammata amantii mataan maatii hordofee jechuudha. Maatiin tokko yeroo amane nami maatii san geggeessu yeroo amane maatiin sun marti amana akka kakuu haaraa yookiin moofaa barsiisu jechuudha. Okay. Kakuu haaraaf cuuphaa daa'immaanii yeroo dhunne amma kuni jecha maatii jedhu asirratti kakuu moofaarraa ilaalleerra amma kakuu haaraa fi cuuphaa daa'immaanii wal bira qannee saccaan jechuudha. Waaqayyo. Warri daa'imma hin cuupnu jedhan maal jedhu kakuu haaraa keessa wanti ifa barraa'e hin jiru dhuga. Jechi daa'ima cuuphu ji'a kana waggaa kanatti agana cuuphu jedhu hin jiru dhuga walii gala. Kanaaf dubbii kana if eeggannoon barsiisuullee onni barbaachisu hin jiru. Kakuu haaraan nama hubatu qofaafi jedhan. The Church of New Testament or the church itself is a believer's church. Okay, nama hubatu. Nama confess God.
jedhanii ilaalu. Inni kun garuu bifa amma kakuu moofaarratti dubbii waaqaa saba waaqaatti himamaa barsiifamaa dhufe wal bira kan wal dhiita jechuudha. Wal dhiita jechuudha. Saba Israa'elii ka ta'u dhala ganaa jilba Abrahaamii keessa jiru hundatti ta'e malee nama ofi beekee har'aan jalqabee saba kana waamamaa akkana hubadheera aadaa afaa isaanii naa galeera naa ta'eera namoota jedhanii hubatanii miti. Kallattii wallaahi. Kallattii kan akka inni dhaawumoon dhugaa ta'uu isaa dubbiin waaqaa waan barsiisuun qaba. Kakuu moofaa keessa akkana ture, kakuu haaraa keessa ammooni nami hubanne yookiin daa'imaa fi maatiin garaagarummaa qabanii namuu umurii isaa geetti kanaa godhu wanni hedhuu hin jiru. Barsiisi akkasii hin jiru. Warri daa'imman cuuphammaan jedhanii hin jiruun sirriidha. Garuu cuuphaan daa'immaanii hin turre jechuu miti jechuudha. Because ragaan jiraachuu dhabuu danda'a. Akkuma jalqaba rakkaase barbaachisaallee ta'u ta'a jechi sun ibsuuf yeroo san. Maatii guutuun cuuphamuu jira. Kana keessa maatii keessa maanti jira? Daa'immin jira jechuudha. Argumentii amma warri daa'imman cuuphan maatii jedha malee ijoollee ispeesikaalii hin jedhuudha. Okay, anaaf manni kiyya yeroo jedhu Iyyaasuun ijoollee keessa jirti. Garuu ijoollee maqaan no. That's not how Bible written. Maatii jennaan daa'ima qabaa, akkoo qabaa, akaakoo qabaa, abbaa haadha ijoolleen jira jechuudha. Umurii isaanii whatsoever. Hojjattuu manaallee qabaachuu danda'a for that matter. Okay? Kanaaf waan dubbii waaqayyoo groundii hin kennine maara ardharra dhaabbannee retrospectively Bible hiikuu jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeen nama bara kana daa'ima ta'e yeroo cuundhammaa fedha isaatii ala dhiibbaa irra gootee mirga isaa dhiibbee ta'een himachuullee danda'a seerri jechuudha. Why? Because we are in individualism era. Individualismii keessa waan jirru. Bara san garuu akkana hin jiru. Ardharra dhaabbannee immoo Bible retrospectively yoo hiinna jenne rakkoo ta'a jechuudha. Because akka isaa hin turre kaalcharii. Bible kaalcharii inni keessa barraa'e hubachuu hiinna jechuudha. Bara sanoo daa'immi dubartiin hin laakka'aman hin turre jechuun hin turre jechuun. Dubartiin irbaataa fudhattu ka jedhu hin jiru fakkeenya kakuu haaraa keessa. Kakuu moofaa keessoo ayyaana faasigaa dubartiin deessuun ijoolleen daa'ima isaanii hundi waliin nyaatu. Daa'imi yeroo excludetti ta'e hin turre. Dubartiin irbaata fudhattu ka jedhu hin jiru. Dubartii cuuphaa ka jedhu hin jiru. Fakkeenya cuuphaa dubartii ka hubanne Liidiyaa namni maqaadhaame kakuu haaraa keessa. Malee dubartii cuuphi ka jedhu hin jiru. Garuu akka eeyyamameetti fudhanna jechuudha. Sadan waaqa tokko yookiin sanbata guddaa waaqeffadha ka jedhu illee hin jiru. Sadan waaqa tokko ka jedhu Baabilii keessa jechi kun hin jiru. Specific jecha barbaade. Kanaaf doktoriinii theology tokko construct yeroo goonu specific verse specific word irra dhaabbannee don teene barsiisichi maal jedha? What is the principle underlining wanni godhu maal jedha jennee hubanne achiin duuba doktoriinii itti baanya theologiin bifa saniin hojjetama jechuudha. Kanaaf daa'imi cubbuu qaba ergatee addaamirra argame hundi ergatee cuuphaan immoo cubbuu ergatee daa'ima cuuphuun biblically correct. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Itti lidhama kakuu haaraa. Maatiin guutuun cuuphamu. Ni jalqabaa hojii ergamootaa 11-14 irra maatii Qornooliyoos. Maan jedha. Atii fi maatii kee hundinuu ittiin ka fayyitan karaa fayyinnaa isiniif akeeka. Phaawulos. Atii fi maatii kee. Ahun amma asirratti maajikii maatii kana keessa daa'imi hin jiru nu jechisiisu hin jiru jechuudha. Biluu kidaan kakuu moofaarraa akkuma ilaalaa dhunne as keessa maatii kana keessa daa'imi hin jiru yoo jenne anaaf manni kiyya mana Iyyaasuu keessa daa'imi hin jiru jechuu achi nu geessa jechuudha. Nohii fi maatii isaa maatii Nohii keessa daa'imi hin jiru nu geessa jechuudha. Garuu that's not true. Akkasii miti jechuudha. Qornooliyoos. Itti aane maatii namicha mana hidhaa yookiin Philip Jeeler. Atiin fayyitaa jedhanii
seenaa isaa dheeraa gabaasine hojjenne namni kuni nama balbala mana hidhaa hedduu mana hidhaati. Phaawulosiif Sillaas fa'a hafuurri Waaqayyoo halkan mana hundee mana hidhaa sarraasee wayinii caccabee sansalatti harka isaanii irraa bu'ee yeroo isaan baanutti namichi feentii hojjeteen gaggabe of ijjeesuu kennaa of ijjeesin jedhan. Natti of ijjee waa hamaa ofirraa hin godhin jedhan. Rifatee isaan luka isaanii jala kufeennaani akkas jedhe Phaawulos ati hin fayyitu. Ameen. Maatiin keessa hin fayyu. Amma maatii bira maafi dhaqa Phaawulos. He not preaching to them. He just talking to the namicha jailerii gaardii kana dubbataara malee maatii bira dhanne Phaawulos. Ati maatiin keessi maan ta'e hin fayyitu. Achi maal jedha dubbii Waaqa. Inni yeroo maatii isaa hundumaa waliin hin cuuphame. Maatii isaa hundumaa waliin. As keessaa filtee daa'imni as keessa hin jiru jechuu fi impossible because jaarraa tokkoffaa keessa daa'imni is a precious thing. Daa'ima baay'ee godhata namni daa'iman jaallata. Mana kana keessa daa'imni hin jiru jechuu hin danda'amu. Most importantly, amma maatiin kun cuuphamuu hima malee Phaawulos dhaqee namoota san tokkoon tokkoo isaanii yeroo amansiisu yeroo pursued godhee ila Gooftaa Yesuus akkana isin fayyisa araara cubbuu keessanii yeroo inni jedhu hin dhagge. Loojikii make sense godhumaani namichi hin amane waan Phaawulos ifatti himane dhaqee yaa jool laawoo argan dubbii akkanaa dhaga'eera koottaa hundi keenya dhaqnee hin cuuphanna hin amanna namuusa baana bu'ee jechuudha. That is family conversion jechuudha. Maatii guutuu cuuphame jijjiirama maatii hunda amane jechuudha. Kuni akkasii hiikama malee amma as keessa daa'imni hin jiru jechuu fi giraawundiin hin jiru jechuudha. It's completely doesn't talk that way. Akkasitti hin dubbatu jechuudha. Yooma dinnee gara barbaannu arginyenni malee kontekstichi kana inviting godhu because atiin fayyitaa maatiin keessi maan ta'e hin fayyu. Inni yeroo dhuma sana maatii isaa hundumaa waliin cuuphame. I believe Phexros yookiin Phaawulosiif Sillaas maatii isaa walii haaswaanii isaa amansiisanii itti haasanii tokkoon tokkoo isaanii hangooftaa kana amaneera jedhanii amantii dhuunfaa isaanii ibsatan yeroo jedhu hin dhaggina. It's never written. Inni itti aanu maatii Liidiyaa dubartii si jalqabaati kun maqaan kadhaamu warri mana ishee hundinuu maan ta'e cuuphaman. We never see Phaawulos fadhaqanii warra mana itti haasanii convince yeroo godhan wangeelli hin jedhu. Garuu dubbii Waaqaa maan jetti. Ameen. Waaqayyo garaa Liidiyaa waan banee fi Liidiyaa waan Phaawulos jedhu kana dhimmitee dhageeffatte. Waaqayyo garaasii waan banee achi amante. Achoo warri mana ishee hundinuu amanan. Abbaa manaa ta'uu danda'a, hojjettoota ta'uu danda'a. We don't know. Bible is specifying goone garuu mana wanni jedhamu kuni it encompass everyone in it. Children can be there jechuudha. Inni ta'an ragaa maatii guutuu maatii Isxifaanos maatii hundi cuuphame maatii conversion of family conversion jechuudha. Hojii ergamoota gabaadhu. Galannoo Waaqayyoof haa ta'u. Inni ta'an maatii Kirispos maatii isaa hunduma waliin maan ta'e cuuphame. So maatii gara meeqaa dhoonne masirra maatii 5. Maatii 5 keessa daa'ima ijoollee hin jiru yoo jenna ta'e that's gonna be tough argument. That's tough argument. That's tough argument. Culture challe kai hubanne, context challe kai hubanne, aadaa saba Israa'el kai hubanne, interpretation akkasiiti jechuudha. Innaa sirrii natti hin fakkaatu. Inni biraa kun ammoo waa'ee cuuphaatii waliin qabatu, waa'ee amantiitii wal qabata. Garuu I love this verse very much. Wangeela Yohaannis 4:53 irratti abbaan daa'imni isaarraa dhukkube tokko Yesuus bira dhaqee itti himatee daa'ima kiyya kana koyi harkarra naa kaa'ii naa kadhadhu jedhee gaafannaani Yesuus akkas jedhe ilmi kee ni fayyaa jedhe. Ameen. Ilmi kee ni fayyaa.
jedhee akka isatti hime ni hubate. Kanaafis innii fi maatii isaa hundinuu ni amananii. Amma namni kun dhufee Yesuus gaafatee jennaani Yesuus maan jedheeni ilmi keetiin fayyaa deemi jedhe. Lakki gooftaa koo harka irra naa godhii kana naa godhii asina buusii achiin na baasin jenne namichi numa amanee ofirra deebi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo inni ofirra deebi'utti dhukkubi ho'aa nafa gubaan mucaan du'uuf ture suni saatuma Yesuus ilmi kee hin fayya jedhe sanitti akka fayye hubatee jedha dubbiin Waaqaa. Yeroo hubatutti maan ta'e jedha inniif maatiin isaa hundinuu maan ta'an ni amanani. Amma yoo amanani cuuphamuu maanti isaan dhokka. That's a point here. Amanani next step cuuphamuu wanni namoota kana dhoowwu hin jiru. Akkas jechuun maan jechuun maatiin sun cuuphamani asii yoo jennamma mucaan dhukkube kun keessa jira jechuudha. Cuuphameera jechuudha. That is what the context tells us here. Inni fi maatii isaa hundinuu amanani. Kanaafi ragaa kanarraa wanni hubannu maali kakuu haaraa keessattu? Tokko maatiin kakuu haaraa hojii ergamootaa keessatti dubbatame kuni maatii kiristaana akka keenya ardhaa miti. Warra cuuphamanii irbaata gooftaa fudhatan moti. Ameen. Gariin isaanii azaabota, garii isaanii juushota warra waaqa tokko waaqa uumaatti amanan. Warra Kiristoositti amanne jechuudha. Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa warra amanne garuu waaqatti amanuu waaqa isa Israa'elii jedhanii waaqa tokko waaqa uumaatti amananii jechuudha. Warra akka Qorneeliyoosii fa'aa azaabota jechuudha. Jeelariin sun fakkeenya azaabota jechuudha. Okay. Gabaaddumatti maatiin hojii ergamootaa keessatti guutummaa cuuphamanii converti ta'an kuni they are no Christian family. Akka kiyyaa fi akka nu'uu warra ardhaa kana maatii kiristaanaatii miti. Kanaafuu fakkeen isaanirraa nu extrapolate goonee daa'imman kenna fi apply goonu hin jiru jechuudha. Because we different. Nuti maatii fayyee, maatii cuuphame, maatii gooftaati. Warri sun warra maatii gooftaa hin ta'ini. Garuu warruma maatii gooftaa hin ta'in saniyyuu akkamitti dubbiin waaqaa dubbata. Nami mataa wal maatii sanii ta'e tokko keessaan maatii sanii abbaa haa ta'u haati yeroo amantu maatiin guutuun faana amanaa jechuudha. Kuni foormulaa dubbii waaqaa. Warri cuuphaa daa'immanii mormanuu asirraa maal fudhatanii? Okay, ebelu itti himame sagalee san dhaga'e amane ka jedhu. That's it. They hear the voice, the word, they repent or confess, and then they believe and then baptized. Daa'imi garuu kana gochuu waa hin dandeenyeef kanaafuu maa hin ta'u hin cuuphamu ka jedhu. Loojikichi garuu dubbii waaqaa waliin tasuma walii argatu. Asirraa arginu maatii keessa nami tokko yeroo cuuphamu yeroo amanu maatiin marti faana bu'ee amanaa jechuudha. Dubbii waaqaa akka barsiisu kana. Dhugaa dubbii waaqaa ifaa walii himuun barbaachisa. Kana jechuun wal qeequu miti. It is the true word of God. Phaawulos fadhaqanii maatii Qorneeliyoosii daa'ima haa ta'uu, hojjetaa haa ta'uu, haadha manaa isaa haa ta'uu yeroo convince godhan, yeroo pursued godhanii amansiisan hin arginu. Dubbiin hin jedhu. Garuu maatii tokko yeroo amanu maatiin marti amanaa jechuudha. Daa'ima dabalatee jechuudha. Kabiraa maatiin hojii ergamootaa keessatti tuqame kuni hundi isaa kiristaanota hin turre. Kanaafuu bu'uura nuuf ta'uu hin danda'an. Ka bu'uura kiristaanaa ta'u itti dhufu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Yesuus ijoollee akkamii ilaale? Yesuus ijoollee akkasatti amanan yeroo dubbatu dhaggina. Ijoollee akkasii keessaa tokko kasimatu xixinnoolee kanneen anatti amanan keessaa tokko gufachiisa isaa manna dhagaa mataa isaatti morma isaatti fe'anii osoo gatanii jedhee waan baay'ee dubbata. Gara biraatiin Matoos irratti Yesuus yeroo inni Yerusaalem seenutti ijoolleen mana qulqullummaa keessaa maan ta'an Hoosaa'inaa ilmi Daawiti jedhanii yeroo iyyan
warri Fariisotaa maan jedhe ijoollee akkana jedhan dhageettaa jedhani jennaan eeyyee nan dhage'a jedhe Yesuus. Isin jedheen isaaniin afaan ijoolleef daa'immanii keessaa galata ofii keetiif qopheessite isa jedhu faarfannaa 8:2 isa ture hin dubbinye. Kanaafuu afaan daa'immaniiti afaan ijoollee keessaa galanni Waaqayyoof hin dhiyaata. Galanni Waaqayyoof hin dhiyaata. Kanaafuu ijoolleen daa'imman wantoota hafuuraa spiritual capacity qaban jechuun hin qaban jechuu hin dandeenye. Okay? Hin qaban jechuu hin dandeenye. Maariqoos 10:14 haga 15 yeroo laalle ijoolleen xixinnoon gara koo haa dhufan. Haa dhufan akkam ijoollee gara Kiristoosiif hin addu cuuphuudhaan maal jenna yoo cuuphan Kiristoos uffan yoo cuuphan Kiristoos waliin tokko ta'an jechuudha. Kiristoos daa'imman dandeettii hafuuraa spiritual capacity receive gochuu akka danda'an himeera barsiisa jechuudha. Phaawulos maal jedhe waa'ee ijoollee akkamii ilaala ijoollee Phaawulos? Okay, this is a big dive. Okay. Phaawulos akkamii ijoollee ilaala jennee yeroo ilaalle dubbii Waaqaa Phaawulos እንግዲህ xaalayaa barreessa waldoota akka kennama matsaafa Efesoon banii Qolaasiyaas Qorontoos banii hin jiru xaalayaa dhufaa xaalayaa kana yeroo dubbisan Phaawulos akkas jedhe ijoollee gooftaadhaa jedha warra keessanii maan ta'e ababboomama kun qajeelaadha. Akka miseensa waldaatti isaa ilaala jechuudha. Akka namoota ergaa hafuuraa inni barsiisu kana fudhatuu danda'utti isaan ilaalee direct address godha. Xaalayaa ijoollee Phaawulos jechuudha. Ijoollee Qolaasiyaas 3:20 irra yeroo waa hundumammaan godha warra keessaniif abboomamaa kun gooftaa duratti waa isatti toluudha. Okay. Amma Phaawulos ijoolleen gooftaa keessa akka jira ilaala. Daa'im gooftaan jiru. Gooftaa yoo jiraatan cuuphamuu wanni isaan dhowwu maaliidha gaaffiin keenya. Gooftaadha jedha. Yoo isaan ka gooftaan ta'in ganaa gooftaa kan baran yoo ta'e there is no point wanni gooftaadha jedhee inni isaanii xaafu. Qooda akkasii maan jedhuu qaba. Maatii ijoollee keessan dubbii Waaqaatiin barsiisaa gooftaatti akka isaan qabaman yeroo isaan umurii ammanaa gaane akkana godhaa jedhuu qaba ture. But he perceived them as already a believer and a receiver of his message. They are believers, part of church. Miseensa waldaa like qaama waldaa akka ta'anitti ilaala jechuudha. Lanni Yesuusiif haa ta'u. Ximootoos 2:3-15 irratti inni kun immoo tiidha jechuudha. Phaawulos Ximootoosin maan jedhe. Okay? Phaawulos Ximootoosin daa'imummaan kaastee yoomirra daa'imummaan kaastee macaafa qulqulluu barachuu kee ni beektaa. Inni immoo maan kenna amantii Kiristoos Yesuus irratti qabduun fayyina argachuu fi ogummaa siif kennuu ni danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu daa'imni waa'ee hafuuraa waa'ee fayyinaa receive godhuu akka danda'u dubbii Waaqaa barsiisa. Maatiin Ximootoosi maatii kiristaanaa kenna ardhaa bakka bu'a jedhee amanan. Okay? Maatii Qorneeliyoos faayidaa hin ta'in maatii hojii ergamootaa irratti tuqaman yoo hin ta'in maatiin amantootaa fakkeenyi maatii amantootaa bakka bu'u fakkeenya maatii Ximootoos Yesuus goofta. Maatiin Ximootoos daa'imummaa isaatii kaasee amantiitti akka guddate ilaalla. Fakkeenyaaf amantiin dhugaa akkoo isaa irraa Ximootoosii akka darbe. Transfer ta'e. There is transferable faith. There is impartation. There is generational faith. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkoon Ximootoos Lo'iis jedhama. Haati isaa Iwunqeedha. Ilmi immoo Ximootoosi. Bu'aan isaa tajaajila ija qaba. Ximootoos akka hojjete galanni Waaqayyoof. Kana ka daa'ima kennaa ijoollee kennaa kadhannu akka kiristaanotaatti. Malee waggaa hammanaa ga'anii umurii isaaniitti haa murteeffatan wanni akkasii hin jiru. We feed them, we guide them, we coach them, we plant on them the word of life. Yesuus goofta. Kana jechuun cuuphuudhaan, Kiristoosii isaan dabaluudhaan, Kiristoos waliin du'aa ka'uun fakkeessuudhaan isaan guddinya malee guddatanii umurii ta'e irra murteessanuun that is not Christian
akka kiyyatti akkana miti akki kiristaanaa kuno Ximootoos kan daa'imummaarraa kaastee beekta argite daa'imummaarraa kaastee beekta amma dubbii waaqaa keessa ifaan yoo laalle Ximootoos yoom akka cuuphame wanni ibsu daa'imummaa cuuphamuu danda'a jennee garuu shakkuu dandeenya because Phaawulos bakka ta'etti yeroo harka sirra kaa'ee hafuura akka guutan ka jedhu wanni tuqu jira garuu Ximootoos akkanaan cuuphame ebeluun cuuphame ka jedhu hin jiru. Garuu Phaawulos maan jedha daa'imummaarraa kaasee dubbii waaqaatiin maatii waaqa sodaatan keessa akka guddate amantii akka guddate ibsuu fi Ximootoos tarii daa'imummaan cuuphame yoo jenne moorritti dhiyaata. Filannoo waaqayyoofata. Maraafuu maatiin Ximootoos maatii fakkeenya kakuu haaraa akka kennaa jechuudha. Fixuu ga'eera wal bira qaba kakuu dullattiif haaraa yoo laalle kakuun moofaan yookiin dullattiin gaaddidduu kakuu haaraati. Kakuun moofaan Kiristoos akeeka. Kakuun moofaan saba Yihuudii qofaaf kenname. Kakuun moofaan waadaan karaa ilma dhiiraa ture. Okay? Karaa ilma dhiiraa ture. Okay? Ilma dhiiraa dhaqna qabu. Daa'imman kakuu moofaa keessa hammataniiru. Shaakala sabi waaqaa godhu hundumaa keessa daa'imman turan. Isteejii wayirratti hamma isteejii kanaa waa'ee hafuuraa hin shaakalinii yookiin seera hin shaakalin isteejii kanaan jalqabe waan jedhu hin jiru. There is no age limitation. No. Kakuu haaraa keessa Kiristoos qaama yookiin kakuu haaraa qaama yookiin muummee kakuu moofaati. Addii caalu qaba kakuu haaraan jechuudha. Mool hunda galeessas jechuudha. Kennas keessa kakuu moofaani saba Yihuudii qofa miti kun saba hundumaaf saba Kiristoos hundumaaf. Cuuphaa maatii guutuu ilaalla. Maatii guutuu san keessa daa'imni hin jira. Kanaafuu kun hunduma dhuunfata jechuudha kakuun haaraa. Gaaffiin bu'uuraa of gaafannu tokko ijoolleen kakuu moofaa keessatti erga hammatamanii kakuu isa abdii caalu qabu kakuu hunda galeessa ta'e kakuu haaraa keessatti akkamiin sirna cuuphamaa keessaa haqaman ka jedhu of gaafachuun barbaachisa. Kana jedhee irraa bu'aa gara gudunfaa yeroo dhufu cuuphaan gabaaddumatti mallattoo wangeela ijaan mul'atu kunis kan nuti isatti hin dhaqin Waaqayyo dursee nutti dhufe kan inni wadoo nuu baay'ee kan inni nu fayyiseeti. Ameen. Cuuphaan jechuudha. Cuuphaan ayyaanni waaqaa hojii namaa mo'uu argisiisa jechuudha. Kanaanis fayyinni keenya harka dhibba ayyaana waaqayyootiin ta'uu kan mul'isu cuuphaa daa'imaaniiti. Daa'imaaniiti. They are helpless, they are hopeless, they rely on nothing. Kana hubadhee kana beekallee hin jedhanu maatii amantiin waldaa amantiin daa'ima sanii yeroo kadhatutti hafuurri waaqayyo ayyaanni waaqayyo daa'ima sanii argatu wanni jennu giraawundiin baayibilee hin jiru jechuudha. Waa'ee Yohaannis irratti waa'ee abbaa sana ilaalle irra jechuudha. Abbaan Yesuus ilmi keen fayyannaani abbaa ofirra deebi'ee yeroo inni galu ilmi isaa fayyeera. Har'a nuti akka kiristaanaatti waldaan daa'ima tokko waaqayyo fidee cuuphee yeroo kadhatuu fi daa'imi suni ayyaana waaqayyoo hin argatu jechuu giraawundiin hin jiru. Taso mallattoo utubaa waadaa waaqayyoo hin sochoone the objective of our salvation. Okay? Cuuphaan objective of our salvation. Fayyinna keenya of keessa laalle amantii keenya miira keenya idon teene we see the cross, we see our baptism. Kan amane kan cuuphame hin fayya waaqayyo inni jedhe amanamaadha waan ta'e we see the objectivity of our salvation is our baptism and our holy communion as well. Dhiiga kiyyaa foon kiyya kan nyaate waan ta'e hin fayya dubbii waaqaatti. Kiristoos cuuphaan kiristaana nama godha. Kiristoositti kiristaana ta'uuf cuuphamne. Kiristaana taanee miti ka cuuphamne. Kiristaana ta'uuf cuuphamne. Inni ijoon hujii namaa miti cuuphaani hujii ayyaana waaqayyo nuuf hojjetu karaa ayyaana isaa jechuudha. Mallattoo addii waaqayyo nuufi ijoollee kennaaf galeeti cuuphaan jechuudha. Kanaaf
Gabaabdumatti cuuphaan hojii ayyaana waaqaati. Cuuphaan waan namni abboomamuu qofaaf, mallattoo qofaaf, simboolii qofaa godhu miti. Waan kana bifa sanii ilaallee bu'aa inni qaba. Cubbuu dhiquu haa ta'u, Kiristoosin nama dabaluu haa ta'u, Kiristoos uffachuu haa ta'u, kana waliin ilaallee dubbii kana bifa sakkaneen yoo ilaallee akkasii wal hubanne gaariidha. Kanaaf namni fakkeenya daa'imummaa cuuphamee, iddoon beekiin cuuphamee, cuuphaan kiyya sirrii miti jedhee yaadu yoo jiraate, cuuphaan kee sirrii ta'uuf baachuu ati beekuun sirraa eegama. Yoo ati beektate already it's your work. Okay? Anama amaneera waaqayyo. Amaneera. Okay, hamma kana amanee amantiin kiyya mana kanaan na fayyisa jedhee waan calculationii kennume. Amantii wanni jedhan kun waaqayyo irraa of eeggatu jechuudha. Daa'imni immoo akkasan jechuudha. They are hopeless, they are helpless. Wanni isaa itti hirkatan, wanni isaa ittiin boonan hin jiru. Okay? Ayyaanni waaqayyo karaa amantii isin fayyiseera. Kun hojii keessanii miti akka inni illee ittiin boonnedha miti. Waa ittiin boonan illee warri hin qabne, warri dadhaboonni akka daa'immanii kun ayyaanni waaqayyo isaanii jira waan ta'eef cuuphaan keessan daa'imummaa cuuphame, guddadhu cuuphame, hojii ayyaana waaqayyo umurii keeti, hubannaa keetii waan daangamu miti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. It is a means of grace. It is a God's work for you, not your obedience to God. Okay? Wanni nuti obey waaqayyo abboomamuu fi abboomanne cubbuun keenya nurraa dhiqama jechuu sirrii miti. Okay? It is a work of God's grace. Kanaaf bifa saniin namoonni shakkitan yoo jiraatan, especially maatii makkaanee keessa warri daa'imummaan cuuphantanii warra biraallee haa ta'u. Cuuphaan hojii ayyaana waaqayyooti malee hojii namaa waa hin taanee fi waa'ee hubannaa keessanii ozerin godhina cuuphamuu keessan erga maatii isinii hime certificateii keessa yoo qabaattan see that as of you that is a promise for your salvation. Of keessa ilaalin Kiristoosii fannifame waadaa inni gale ilaali. Kan amaneef kan cuuphame hin fayya. Amma yoo amante cuuphanteettote ati fayyite maqaa albaa immaa hafuura qulqulluutiin namni al tokko cuuphame irra deebi'ee hin cuuphamu. Cuuphaan tokko Efesoon 5 fi 4:5 irraa jechuudha. Cuuphaan tokko. Okay? Kanaaf akkuma Phaawulos jedhe, Phaawulos warra amantoota Qorontosiitiin maan jedhe, kun anka Apollos, anka Petros, anka Apollos, anka Phaawulos, anka Keefaa, anka Kiristoos yeroo jedhanii wal qoodanutti maal godhan isaan akka barsiisa nami barsiisuun. Okay, Keefaa akkana barsiisa istaayilii isiin tola ka ebeluun akka tola ka jedhuun Phaawulos maan jedhe an bagaa isin hin cuuphin jedhe. Isin keessaa bagaa nama baay'ee hin cuuphe. Istifaanosii fi maatii muraasarraa ka hafe bagaa hin cuuphin jedhe. Because akka nami isa cuupheen, akka nami isa barsiise, akka paasterii jaallatuun namu wal qoodee it become a fighting field. It's a battlefield ta'e jechuu waldaan. Akkuma sanbara kanalleen okay, ati bishaan si facaasane cuuphaan kee sirrii miti jedhee bishaan keessa kan nama si galchuu ta'e miraakilii inni godhe jira jechuudha. Baabilikaanii cuuphaan is a means of God's work. If it is done by the name of trying God, maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutii bishaaniif dubbii waaqaatii yoo ta'e cuuphaan sun it's a valid. Malee bishaan keessa waan lixxeef maajikiin sirratti ta'u hin jiru. Bishaan wanni si facaafames maajikiin ta'u hin jiru. Wanni ta'u karaa ayyaana waaqayyo, karaa hafuura waaqayyo, karaa abdii waaqayyo galee ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaa yoo hubanne confusionii amma ta'e namarraa hir'isa jedhee waan yaadeef waan kan akkasitti dhiyeesse eebbifama. God bless.